Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Waan gammachuu qabu sitti fakkaata. Waan amma ta'aa jiru kana. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana. Oromoon du'uu kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beekta. Asiin miti asiin na murtaa. Qataatuuti ammoo namoonni tokko maal jechuu jiran. Haacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi birri sun fudhachuuf Haacaaluu Hundeessaa agriimantii san mallatteessan akka jedhanitti birri suniin fudhattee ittiin in callista birri suniin qabsoo keessatti sirba gahee tan ta'e qabaatu. Abba Guyyoo. Birriin gurgurtee jedhan kanaafuu acee waa butattee jirta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaaneen nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan oppiidiyoo keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beekta yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture anummata kiyyaaf qaalii beekta akkas jedhee nama. By the way, wanti bitamu, miini bitamu, mi'a qaalii bitamu, miini rakashaan bitamu. Akka gaariitti fudhadha san. Garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u. Okay? Yookaan oppiidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Haacaaluu yoo keessi Haacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Haacaaluu tol jedhe no akkamitti tol jedha warri biltsiginnaani gadi baanii Haacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Midhaaddu kan callasiin hin jedhan Haacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kenneefi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Haacaaluu mana gam qabta. Alam ganaattan jiraadha isin kiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha. Garuu ijaarrachuun koon yoo Rabbi jedhe. Agamma man hin qabdu? Mana hin qabu. Konkolaataan kan qabu? Konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite. Abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'us danda'u beekon. Maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha. Makiina kan si bitan. Makiina kana bitan. Haacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan sirdeemu quba qabaachuu natti himtee turte. Namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate beektaa? Warruma qaama mootummaa keessaa baate. Ololli kun. Okay? Maal kaayoon is duub jirtu? Kaayoon is duub jirtu gaanii yoo yaadu fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a. Amma waan jiraayyuu uummati beeksifte fuulduraaf namooti shakkii qaban artistoota waan garagaraa taasifama artistoota namooti bebeekamoon bu'aa dhuunfaatiin deebi'anii yoo dhugaa uummata dhoksanii mul'ata. Kanaafuu artistoota shakkanii maqasanti baasan warra Haacaaluu Hundeessaa shakkuuf fuulduraaf Haacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf ka shakku hamma yattimta ka fuuldura maal dhaamtaaf maal jettaan? Beektaa hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beektaa ka sagaleen ajaa'ibaa dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu ati artistii miti beektaa. Amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beektaa akka dabballeen oppiidiyoo kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota otoon si waame sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beektaa kanachi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeet isaan hooggan. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti. Wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beektaa ulfitti wareegameeti
daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti. Waan an gammachuu qabu sitti fakkaata? Waan amma ta'aa jiru kana. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beekta. Tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira. Almost zeerootti deebi'aa jira beekta. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Haacaaluu Hundeessaatti. Haacaaluu 4 kiiloof sittu aanee jettee sirbite turte. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee barratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirta. Oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Ayya. Okay, akkamitti argine seete? Akkuma dura siin jedhe irra deddeebi'ee akka hin taaneefi paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF. Samma Maqaleetti galtee qobaa kiyya miti viidiyoo waliin hin jira. Okay? Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar. Qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay? Qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan. Hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Du'a wayya beekta. Warri obbaafate, warri du'e kun obbaafate. Warri dhumeen nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beekta. Jijjiiramni Abiy Ahmad jalqabe kun waggaa 2 keessa tag deema deeme. Kara sirriir jira warra dhin jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warra dhin jira. Kan keessa kan fudhattati. Amma sirriirra hin jiru. Ana akkamitti sirriirra hin jiru seete. Inni Oromoodha. Harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu. Namoonni hedduun Abiy Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa. Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutiin jirtu jedha. Oromoo waan adda waan fayyada qabdi. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera.